Sebadu bravo aja itu jelas itu tapi dari dokter. Yo kerja aja di bar Dubai itu. Dokter. Karena wangnya tuh gua miskin nanti juga. Dokter wallahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Jirtani. Dokter. Kiyang kun beta wedi. Awam yamma sinjare bas tijarat. Kenapa bareedduu si jaalattee kun na jaalattee tokko Suleemaanii immoo maal ka jedhe jaalattee isiidha Tayyibaan. Bukan kayu kaya. Naga galata rabbi alhamdulillah sinakkami. Alhamdulillah. Baga naga taatan ka. May lama keessa tokko waabilattaan. Ay, yo le Doctor. quiero poner lo jisu naga antura. Dokter. Doktor miira keessa galaabar nama babbareeddoo si biratti argite ati mee beekuu qabdaa barkana. Eenyuun filatta turte tuwaan ma'aan dokter asirra jiru wal bilook si jechuudha. Bilookiin godhe fitaara ijoollee shamarran Dubaay. Okay, deebisi sarara si himaa garaa isaa gubatu. Ol deebisi. Akka garaa isaa gubatu goona ol deebisi. Uffatee jira. Hin beekate. Doktorii waamaa kana doktorii waamaa si hamataa jiru ilaali. Si hamataa mubaarak jedhanii rabbii addatti argatu. Ani itti arguu hin danda'u. Uffatee. Gaasi na jalaallee deemaa doktora irratti barreessaa haa dhufu. Akka garaan isaa gubatu goona wallaa mubaarakii waliin. Laa kijjiba laa gadaachise harkee baasi. Noo sobaa miti rabbi dhuguma sin jaara aan si jammar si jaaladhaanii kana dura uni beektaa bar. Harka kee ol baasi. Wallaahi jedhe. Wallahi ko Wallaahi si jaalladha jedhe. wallahi si jaaladha shuu. Ati jaarsa koo boriiti jedhe. Ati jaarsa kee kan buruuti shuu mushkilaani anillee namaatillee nama wal fuunee waliin jiraannaa rakkoo miti. Wallahi shuu mushkilaa. Si jammar ijoollee wanti laaxee ammaan tana lafaa dhufturra wallahi sinaa wayyaana. Shuu. Yaani amma waa jaallataan jirtu sarabbi si argu waan booddee bor natti himamula. Maali yaadudha. Waa jaallataan jirtu. Asi jammar mana ono keessa kophaa kiyyaan galaa ijoollee shamaraa waliin maal yaadadha inshaallah ani nama jaalatu hin qabu as keessaa. Leesh maali? Dhufuu akkanuma dhufa. Guys, rakkoo miti kooti. Khaalid jala deemtii jedhaa jiru. Eh? Khaalid jala deemtii. Khalidi kamislaa inshaallah. Khaalid kam deemti? Khalidi kamidha digaafadhuun. Sikkoo mandoo ijoollee sikkoo mandoo kabajuma isinitti dhufa tokko fochuun koo lafu sin keessaa dirqama jaallattanii jibbitanii dirqama sin keessaa isa jaallattanii na jibbitanus sin keessaa fochuun dirqama. Ilaa ta'uun hin oolle kan baraa kenna. Ata mala koomsa maatii kennati. Warra sikkoo mandoo warruma sikkoo mandoo fudhataniitti hidhatan. Doktorri ammamaa si biraa bahime yoo walitti nu fuudhe maal rakkoo qaba inshaallah hinaafe. Nama na jaallatu hin jaallatu shamarran na jaallatu hin jaallatu garaa isaa gubata. Hin bahee doktorri. Irraa bahe. Doktor Biftuu si kennee ka jettanu doktor Biftuu neen gadda wallaahi al takkaa biyya lafaarratti nama akkana jaalladhu sin qabu nama akkana jibbe sin qabu. Nagachite kaatee ofirraa darbitee naan meseenjeraan feesbuukiidhaan tiktookiidhaan bootimiidhaan lakkoofsa adii dhiyoofi wal godhee fildeemu. Biloof wal gootanii. Si jammarate suuna wajjin haasoftu maaltu si wajjin si haasofsiise. Ganda goggoree jirti goyaadheeti. Na dhaggeeffadhu dhugaa dubbachuun firooma kuttuu amma anifatee wal jaalanna dhaggeeffadhu. Anas dura isii dura na beekta. Anifate waggaa tokko caala sii galee si jammar nu jala deemtee si argite malee isii hin beektu. Akkamitti dhadheetanii daariktii dawwaltaa fi miseejjera ammaaf walii dawwaltanii maaltu wajjin isin haasofsiise. Gaafii Anaaf isin yaani walii haasofneera dhugaadha. Jarajjanus yaaleera dhugaadha.
garuu wanni biraan jiru wanni yaani wanni taate jira. Akka mindilimsi uffattettu yoo habiibi si beekeeraan. Okkee birdilibsiin naan yaadadha kunoo birdilibsiisi. Enggada yeroo ngalu qodannatti baay'atee naan seegalee amma immoo fuudhee ngalaala wallaahi Itoophiyaan Asii dammaru jaalalli kiyyaayuu kan jaalalli si jaaladhee urga qanii san mindilimsiisin suuftee naqannasaa deemee yoo akkam. wallaahi birdilibsiisi kunooti. Wallah urguma san iyyuu na sururte atuu bar urguma siin qanii san mindilimsiisin uwwistee anillee bakka jaalalli kan keenya keessaa badaa deemee xiqqoo amma xiqqoo na keessa raasulillee waan xiqqoo isitti arginaa mana keessaa bahu geesseeti. Mee wallaahi jedhi. Wallahi an urguma qanii san argee bakka hin jiraani. Maa shamarreen tokko birdilibsiin nama tokkisuun kabaja miti maa akka No, aadaa. akka aadaa keenyaatitti shamarran mindilimsii nama dhuguuftu. Kun waan biraati. Maa inni itti mikaanatu wallaalee faaraa ta'e gaafata nama siitee tolfattee bar. No. Yani silaa kiyyamatti kennite kiyyamas wajjin jira kiyyaa kennaa kun kennaa kiyya kana maqaa kiyya dha'iiti biidoo honaa waraabiiti naaf kenniif jedhama malee akka midhaltuu mindilimsiitu darra kaatee akkana leexi jettee dhattee mindilimsii dhiira uffatte fokkuu guddaa. Wallahi salphinni kana caala hin jiru akkasi koomandootitti wallahi uummanni beekaa jedhise malee. Moo hin affaara ta'iiba. No hinaafa miti hinaafa ammoo jechuudha. Na harkaa si fuudhuu hin danda'an jeeka hinaafa miti si jammar ba'ee maadhattee yoo si jammar maadhatte usuu nan gaafanne maadhatte. Wallaahi doktoratiyyuu dubartii tokko ijoollee si koomandootii wal dabarsiisiiti marqaa arsiin jaalladha. Isuma dhugumaa marqaa arsiin jaalladha marqaa arsiin jaalladha jennaan biiftuu bira dhaqinaan jedha achumaan biiftuutti naan achumaan dhaqe. Amantaa Mube ammarqee siin finne maaliif deemta ganda namaar? ol jedhee laalleen warabbal kaabaa utuu ija koo akkana ol jedhee ija si keessa laaleen taa'ee kabajaa nyaadhee kabajumaan taa'ee taphadhee sa'aatiidhuma kana galee kun subii ishaa sagalee jirti subii sagalee galee. An abadan hin amanu guys. Wallahi hin amanu. Mube keessaan sitti nima ani abadan sin amanu. An jaalalli kan kee urga qanii saniiti natti xiqqaataa dhufee jira ani kan si jaaladhu jechuudha xiqqaataa dhufe waan ta'eef hin beekta si hin dawwalu sagaleellee si kaa'uu dhiisee urgaanii sanii jechuudha. Quraanaa miti usuu kaabaa dhadheetiin dhaabbattee akkasittumaa ooltee sin amanu. Maalaa'u yeroo akkana jettu namuma ati dabara dhuftee waan wanti ta'e jira wanti bade jira wanta balleesse jira. No, ani qanii sallaali kabajjaadhaani kiyyuu foojii laal. Nama meeqa wajjin si bira dhufnee kabajjaadhaan si bira gala. Laaliin si maasu rakkoommaa si uwwifamee maali? Ani si jaalallee as keessa hin jira mindilimsi akkasumas hamaadha. Asumatti natti biga. Meemee. No, mubeelaani. Mindilimsi ati uffate sun kamaali? Amma osoo ansi arguu fuudhii isbaalaa keessa fuusteen. Osoo ansi galchoo jaalalli kiyyaaf kan keetta haafuufuu jette mindilimsi san fuudhii isbaalaa keessa kaayi aniifatti yeroo isa akka duraatti wajjin deebine wajjin haasofna akka duraatitti deebine jaalala keenya haarawamfannaa jechuudha. Yoo ati osoo allaalu isbaalaa keessa buufte mindilimsicha san jechuudha. Tokkoffaa birdilibsiin kabajaaf naa kenname sanuu. Ilaala kabajaa mindilimsi akkasi koomandootitti kabajaadha dhugaadha. Garuu mindilimsicha kana yoo ati isbaalaa keessa buufte jaalalli kiyyaaf kan kee itti fufaa jechuudha. Akkuma Oromootu birdilibsiin kabaja qabaa deebiseen akkasi koomandootti kabaja qabaa. Anaaf isiin amma diina bilookii godheera wallaahi waan hundarraa biloo godheera. Eegada na darbattee gasiira gagaafa geemina ergitee kaatee deemtutti. Amma immoo kabajaan birdilibsii dubartii tokkos ta'e an akka waan uummanni si koomandoo natti ofiisee tallaalaa jira. La kun kasi koomandoo keessa hin jiru. Mindilimsi warra si koomandoo kabajaa qaba kun ka warra si koomandoo. Habiibi homaa argite fiddee waan si koomandoo keessa hin buusin. Siigalee waan si koomandoo keessa waan argite fiddee hin buusiniiti mindilimsi san isbaalaa keessa kaayi jaalalli kiyyaaf kan kee akkasitti itti fuufaa jechuudha. Wanni ijoolleen si koomandoo naa kennite guutuun akka waan uummanni si koomandoo naa kennite kabajee tallaala waan ta'eef. Tayyuu kalaas anillee sin beeku atillee nan beestu addarraa jechuudha. Mindilimsi san gatu ati mindilimsi san caalfattee waan ta'eef kalaas. Balleessaa galuutti hin jibbe. Lambe ani mindilimsi san si biratti arguu hin fedhu.
برد نفسي كبجانا كنا من يفرد واتاو من دلمسي بيري نموستي بيري عداكم كيف تديروا ويفتي ان شاء الله دي صاروا مال اديتوا ويفت قالت كي مو بي طيب زبالك اذا كانوا دوزلات والله لازم نجيب لك يا حكي عادي والله قرق لازم ان شاء الله الله هنا فاتنا فكات والله فقط مو بقارب يومني سي كومان دوتو قني سان سجل سالفتي واكمتي من دلمسي بير الروف فتاتي أنا يقولوا سي في تجارتك يا بك أكننا أنا مجال اللي تيجي نورمال نو وفتح كعادات في وكينا مو أنت ويقول يقولوا سي في ده أوكي قالوا جتورا من دلم سيسان في دي تيز بالا كيسا كاي إلا سانوا كسنجتو ورسيت كوماندو ديفما جتتني وانتا تكتكا هاسوفتا كيسا ستني ما نيجتا يجورا أوكي لكن شمالان كبجان كبا بكتا طيب مو بيرجع نافلة تطانان من دلم سيسان قتا نافلة تطانان من دلم سيسان كايتة سبورا فتة يستايتر امبرا فدوس انغبوس سنجالا تايبا مال بروا دغلا جارا نما ديبا افرمو مال دو بيرا سنجالا تايبا utubaan haga dhiibaniif haga dhiisan qaba jetti Oromooni. In balleessa gaas dhugaadha jaalallee kee fakkeenya waan fedhe maftiin qaba waan fedhe godhu mubaarakiin na jala toomaan balleessina. Wallahi hin barreessina waa takka oona jedhatti. Nan gachisiisa waan hin gatu jedhe ammoo ganama taaskii qabattee dhufee na tuggata fuudhee. Oomaa nan goota. alhamdulillah magan bakati beetun jiraatin alhamdulillah ya rabbi Wallahi. Asisi situ gara nyata ummata komentiidha. shamarran komandoo jaalatu Mubee amma akkana qabeetii karaa hundaanuu hoo bilooka gooteeraatti na agarsiisi yoo san fayyaa argadhaan natti agarsiisi. Karaa hundaanuu maqaa asii charchi godhiitiin natti agarsiisi akka bilooka irra jirtu jechuudha. Rakkoo irra wal biloota illee inshaallah isni rabbiitiin hin himta keessaan hin himta. Amin. Deema mubaaraka si himaa walitti deebina naan jetta. Ana inshaallah dhiiruma jimmaati onneeti yana fuudha. Deemi habiibi hin barbaadu looni. duwwaatti nama dhibba tokko biloo kitaa oolaga eessaan jiru Argaa jira. Okay. Goobas irraa baaste taana dhiira lamaa sii dhuftee uusanu. Okay. Miseejjira illee seene amma miseejjira illee seene. Gaas maaliif jedhee bara qorataanis dhiirta jaarta kiyya turee mubee dura jechuudha dhugaa rabbi. Kanas na harkaa fudhatuu deemanii akkam? Akkam arrafeetuma badee kana mulu? Qoy arrafee badee? Wallahi rafee badee ani inshaallaati. Miseejjira illee seene. Ana edana rafee bulaa jechuudha. Edana rafee bulaa. Faarahullah kasi caale jira faaraan jazba. Okay, goobas wallahi gootee taate bagati. Wallahi lazim mubeen naate mubee karaa aadiillee deemu karaa aadii. Gubattuu raftee namaan bultu karaa aadiillee deemi seeni karaa aadiillee mubee seeni. bedookeera aadiyoo seene akkaawuntii koo gubata lakkoofsa qabsiisuun dhawwaadha. Okay. Hagamtee kana jaalattamee amma jaalala naaf qabdu ibsi amma. Hinaaffaa dhabbiin dhaqanii godhaa Ani wallah garuu hanga mindilimsiisanii maqaa kana dhooftee mana sanii baasu singatin illee namaa kenni wallahi laazim namaa kenni. Wallahi namaa kenni. intaa taanaan mee ijoollee siffuu mindoo Kiyyaan daa'ima dhalate sanii haa afatu kenni wallahi laazim. Amma si biratti arguun fedhe. Kiyyaan daa'ima dhalate sanii haa afatu. maqaa kiyya waamin gaazara Hin fedhu mana sanii baasi ka amma baasi.
وانا اوكي برندا ركاي فيدي برندا ركاي والذي راسك من دو قطار تما ada dah wan kun yonga tera kon kabu ngla nfedu ane janan bu garun ta kenna me tokko dibun datun tokki sakatu gubin jenni falfalli warasi komando agubatu am bakkasani agubatu gubin jenni maqana masani dayiti gati warasi komando jibbe usma hintane namasan jibbe je gati wallahi shabarani yuna jalla tabarkuno non anjala ajur wallahi galatoma jolle komando thank you wallahi gatu okay demi zarum akasin jetu sani wanne je jala de karam balla gitu kan miskin mah kok tidak dosa tuh nama decah tadi amaran kun aja tuh dah tujuh dekat enggak tuh والله هنا نقول بدر تلفزيون ولا سبرة تاجي nama sanatti fakkaata raayyu والله جد ani wallahi wanta kabajaa gaada arsii kana jechuudha ani ni waan biraatiin miti jechuudha bakka disme bakka dis baay'ee jaalladha baay'ee garuu